Aga fi baay'ee isaanii gaafa xixiqqoo gaafa dura gaafa gurguddoo boodarra gaafachuu danda'a yookaan carraa danda'e garee tokko keessatti gaafachuu hin danda'amne gaafachuu irra calqaba irraatiin calqaba irraatii obbo Jawaar yoo ammana turanii callisanii as dhufan akka nama qabsoo uummata Oromootiif dhimmatuu tokkotti waan qulqulluu tokko eegan tarsiimoo qulqulluu wayii an kanatti jira kanatti mari'achiisee namoota na bukkee jiran namoota beekan mari'achiisee kanatti walii galee jira. Kanaan adeemna kanarratti mari'anna waan jedhuun eegan durallee barreeffamee illee rabsame yoo mari'anne isatti eege isaan ala akkanatti gaaffii namni tokko namni lama gaafate wawwacuma ta'a malee bu'aa buusna jedhee waan hin amanneef. Kan biraa waan lamatu jira gam tokkoon mootummaan kun nurratti kufuu jira. Biyyi kun diigamuutti jirti kan jedhu sodaa lallabuutu jira. Gama biraatiin immoo biyya kana dhaabuu qabnaa dura gaaffii jedhu jira. Isuma bukkee immoo kaayyoon keenya mootummaa jigsuu mitii kan jedhu jira. Kamitti gorrame? Kanaaf adda bahuun rakkisaa natti ta'e. As immoo deebi'amee waa hundumtuu mataa nama tokko irratti tuulama. Ni beekna Abiy akkamii dhufee maal hawaa garamitti deemaa hin beekne. Garuu immoo namni kun qofaa isaa miti. Dhagateemti isaanii haa xiqqaatus namoonni waliin jiran ni jiran. Namoota waliin jiruun san keessa yeroo darbetti hooggantoota jennee namootni nuyi ol kaasnee ilaallee itti amannee duukaanne waa turanii jira. Har'a akkamitti namni kun akka nama tokkootti waa hundumti mootummaa fi biyyattii suni nama tokko irratti kufee ati illee bakkuma deemtu hundatti nama kanarratti xiyyeeffattee haasofta. Ni beekna akka gaarii hin jiru, biyyattiin akka gaarii hin jirtu, uummanni keenya akka gaarii hin jiru. Garuu immoo akkuma ati amma haasawaan kee dhaggeeffataa ture keessatti kaastutti hundumtuu dukkana miti. Bakka waan gaarii tokko jirtutti dhukanii bakka yakki yookaan rakkinni jirtu tokkotti immoo akkuma amma deemaa jiru kana dhaadheessanii yookaan fooyyessanii yookaan fonqolchanii jijjiirama fiduu ni danda'ama jennee itti amanee deemuu dandeenya. Gama saniin qulqullinni hin jiru. Kan biraa waa xiqqoo haasa'u malee yoo haasofnu safuu qabna. Wanni sibiilitii jedhamu kun ni jira. Egaa kitaaba kana gurguruuf haasawwan kun mariin kun jalqabameen booda haalli ati warraama mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu al tokko tokkoon nanaasisa. Namni hundumtuu mootummaa san keessa jiru ignorant yookaan arrogant jedhamee kan himamu natti fakkaatu. Namoonni beekan hin jiranii rakkinni gadi isaan qabee sodaan gadi isaan qabee kan yeroo eeggatan ni jiraatan. Nama keenya kana akkasitti waliin qabnee jimlaa utuu abaabru as immoo deebinee mootummaan kuni mootummaa maqaa Oromootiin jiru nurratti kufaa jira maqaan nu badaa jira yoo jennu ofumaan of dhiigaa waan jiru sitti fakkaatu abaarri yoo maal finna wanni oguu nama abaaru namoota sun yoo achitti abaaru waa'ee keenyaa maal hima wanni sun of eeggannoo maaf dabala. Inni kan biraa har'a si faana haasawaa jira. Gaaffiin kun ka'eera garuu irra deebi'ee cimsuu barbaadeeti. Jawaar faana haasawaa jirra moo Ofeekoo faana haasawaa jirra moo kaminni adda baasnee beekuu qabna. Yoo Ofeekoodha ta'e Ofeekoon tarsiimoo siyaasaa qabaa sagantaa qabaa sagantaa sana irratti hundoofnee haasawuu dandeenya. Yoo immoo akka nama dhuunfaatti Jawaar faana haasofne ta'e gargar bahiinsi Jawaariif Ofeekoo gidduu jiru utuu qulqullaa'ee bareedaa ta'a.
yoo kasis ta'e Jawaar faana ajandaa nama tokkoo faana haasawaa jirra haala amma jiru kanatti maaliif hooggansi si duukaa jiru gadi bahee ani nama kana faana hin jiraa waliin mari'anne irraa yaada kan hin deeggara kan jedhu hin jiru marii amma calqabaa jiru kun illee akkuma amma jiraa jiru kun wanni gadi fageessinee sarara gidduu dubbisnee addaan hubannee deemaa jiru hin jiru. Wacatu baay'ata. Waama xiqqoo ta'een kahee wacatu ta'a. Wannuma ta'e viidiyoon tokko ol ka'ee sababa saniitiin akka waan nabiyyi diigamteetti ka'aa jira. Kun hin tolu. Akka nama siyaasa baratee akka nama fageessee ilaaluutti tarsiimoo baasamee wanni qeequmsi qabu qabatamaan qoramee yoo ta'e wayi har'a opiniyoonii namni tokko dubbisee rakkoo kan barreesseen kaanee mootummaa waan namni dalagaa ture kana yoo biyya tokkotti jigsina ta'e boru nuunis nu taajabsiisa. Of keessattis of ilaallee of bukkeettis orma ilaallee waliin madaallee yoo deemne wayyuu danda'a. Gaaffii inni dhumaa ani siif qabu. Okey, hin mari'anna bakka adda addaatti marii taasifteetta marii gaggabaabduu kan namni yeroo dheeraa eegee ganuufee gadadhabeen booda waa dubbattu eega dadhabetti axaxaarii akkuma kiyyaa kana ol ka'ee dubbatu kan taasifamaa turan dhaggeeffadheera. Akkana mul'atutti akkuma kanatti dhufaa jechuudha. Bu'aan mariiwwan kanaa akkamittiin gadi teenyee qaboo achi keessaa ba'e tokko ilaallee yaada dhuunfaa keenyatti qabnu, yaada barnootaan qabnu, yaada barreessinee, yaada dubbisnee beeknurraan waliin madaalsinee gumaacha bilchaataa wayii yoo si duukaa hordofnee haala ammatiitti adeemaa jirtu kanaan si duukaa deemnu ta'e gumaacha akkamiin taasisuu dandeenya? Maal yaaddeetti? Waan na barreessitee fuulduratti nuuf dhiyeessitee nurratti mari'an ni jira moo akkasuma wacumaan deemnee akkuma kana amma ta'e kokkolfinee walirri kannee deemnee kanumaadhaaf kadhatu. Amma akka amma argaa jiru kanatti sa'aatiin 20 maaliif seetan waan keenya dhiyeessuun bareedadha. Yoo barii yaada dheeraa fi yaada illee gaaffiillee wal mafaan yoo deemne nama shan kana irratti sa'aatiin deemaa jechuudha. Kunis waan namni biraallee hin gaafatne amma yaada maraa gaafatan keessa diribaan ragaa bahee waan hedduutu jira. Isuma akka inni irra deebi'ee jira. Akkas akka hin taane gaggabaabsinee namni marti akka hiree argatu haa goonuu piliis haa gaggabaabsine. Haa dubbannu irra hin deddeebi'u. Lamaan kana deebisee itti aanuuf deema. Gaaffii hedduu waan kaaftaniif jechuudha. Umar akkuma ofirraa sodaatee bukkee irraa kaase. Waa'ee goolii isaatu goolii biraan geenyee lammatti hin kennina abiyyitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa abiyyi ta'uu waan jennan roobus ni hinaaftinaan jechuudha. Let's be honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal miti. Hojii dheeraa nama gongoraa yes. Aangoo harka ofiyyoo kennu natu murteessa. Ittiin fuudhe itti gaafatama fuudha. Sirriillee ture. Yeroo sanitti daangoonni as jiran gosaan golaan bakka shanii qoodanii ture. Oromoon illee qopheessin jennee qopheessine. Yeroo meeqa yaallee bakka isaan shan qoodamanitti osoo finnee aangoo itti kennine Oromoo sana gosaan golaan bitaniiti kana caalaa wal ficciisan ture. And I was right. Filannoon qabnu naafaa fi goofaa keessan illee qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaa ture we are social movement. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. We are civic society, social movementiidhaan political society kennuu qabna ture. By 2020 if abar waan qoy saami barreeffamaan isin wajji haasaa kan hojjenne bara. Yeroo dheeraas dhufe 2007
torbarra hanga kuma lamatti yeroo qabsoo nagaa qo'adhu kitaaba Ishaan afaan Oromootti hiine birrii baasanii dhufaa barreessuutti nama ta'a. Tasii barreessuun haawwatu nama ta'a. Mariichiisuu irratti karoorri keenya sochii uummataati. Maali ni jee dirqama nu fudhanne sirna wayyaanee kaasuudha. Sammoota waalama yaadne tokko jaarmeedhaan biyya alaa jiran wal ta'anii dhufanii at least aangoo akka hiratan. Jaarmeen siyaasaa bakka lama ture jedha gaafas. Tokko alaa ture tokko biyya alaa ture kan biyya alaa ture faffaca'aa ture. Faffaca'aan sun immoo ganda qaba ture gola qaba ture murna qofa miti. Inni raafatina kuma lama tokko maatu ture kuma lama saddeet maatu ture. Murna qofa miti godha. Dubbi ganda keessa ture. Sanfuunan Oromoo nation building project irra ture. Fuunee murnoota keenya nation building project isa duuba deemsanii sodaatu. Kanaaf jaarmiyoota jiran keessa akka ce'umsatitti relatively opinion keessaa immoo namoota sabboonummaa Oromoo qaban saboota garaaba keessattis fudhatama qaban jennetti lammaa gara fuulduraa binne. Wanti tatteeksaa keessatti deerii gadhuu dandeessanii hin ta'u namni kun inni isin jedhu. Jibba jaala dhuunfaa irraa qabu. Alammaas gaafsan qorannoodhaan malee dhuunfaan weerummaa irraa qabu ture. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tokkoon laalle kabbaa duraa ni laalle. Dhugaa dubbattan akka gahumsaatti abbaa duraa duroo iyyaatu yeroo garuu nurraa fudhattan. Liitaa asiin qabu yeroo dheeraa waan tureef taa'uu itti aanee namni sila wayyaa qabaachuu danda'u lama waliin ture wal bira ture experience kalaata. Innis sirnicha keessa waan tureef hin ta'u continuity sirnicha status quo itti fufsiisa malee face of change ta'uu hin danda'u. Qeerroon nurraa fudhatu uummanni nurraa fudhatu jenna taa'uu keessa. Itti aansinee lamma laalle hanqina qabu wajjiinu Mutannoo wayyaa qaba, uummanni fudhatee jira, statementship qaba, cross ethnic cimina isaa keessa dargaggeessi ta'u, jabaatee hojjechuu danda'u isaa, laafina isaa keessa barnoota dhabu, mutannoo dhabu, ambition qualification waliin madaalee qabaachuu isaa. Kana callinnee waan murteessee miti. Nuti akka gareetti qofa osoo hin ta'in external experts irratti bareechifnee jira. Loo jennaan dhiisi Oromoo haa ta'u malee jennaan warri dhaabaa hedduun taa'aa dhabuute misootatti. Okay, maaliin jedhu aboo akkana fakkaatutti kana. Namni kun dhufnaan opiniyoofis, Oromoofis, Itoophiyaafis kasaaraa hamaan jiru. Woobus naan jettan us bar obboleettii illee naan jedhu wanni dammaraan naannoo raawwate rabshuma hararas hin taate naan jedhu. Hindis Nambodo gari jara ni gari marti madden waggaa tokko ol dalaga faarsee bulanne yaale bara edin waan bayee mormuu yaale sambooda political party irraa fedhii qabaachaa ture. Okay, alternative leadership jiraatu qaba jennee jaarmata walitti hidhattee carraaqqii hedduu goone. Talk is cheap, but we tried everything we can. Now, so goaliin akabayaan kan turre itu, we tried. Kamera karena negara banyak. Kalau makan itu karena negara, kalau makan aja dari karena negara itu ya. Karena negara dalam buah kita kayak sosial, akhirnya tidak ada jira. Kiranya tidak ada jira, juga. Jadi sebuatan, corona bukan itu, media tinggal, kero itu kurang ini. Orang bangkit kaki kamu, belakang ke. Itu मेरा बीजा दुकान एक भी वजन को ना बंदे चालू रख दिया और भी देखा तुरे कब्सो इधर लो बड़े आवाज़ कुछ हो जाने मुझे लोग कब्सो इधर लोग हमारे बारे में चालू कुछ करूँ आला को बताओ ये क्या आला को बताओ मतलब ये एक बार निबो तो सोचता है पर पैसा नहीं जमने वो काम कैसे सकती और एकम मदाला वाला सिरना वग्गा शंतम काफी ऊपर कुछ नहीं याद है Probably the strongest party, the strongest army, and the most robust economy. Two related, it worked. I don't know what changed. I don't know if I go away. Or go away.
Droni ilma pada awal isim farsa tu tersu balada joro terra. Awal itu sirna berbaca. Sirna berbaca. Arah minimum. Orangnya kaya minimum. Milion orang muda. Awal milion tu kau apa? Minimum. Darat nama rawat pun tadi. Ya? Kita yang tu ada kedua pun tadi. So let's not fetishize guns. Kau yang kata, if you want to have them, if you try to have them, gara-gara. Kau yang itu kamu juga ni. Wani bokala manta musa jewa mega darah tu redis. Kau yang wani buka apa betul? Dia nak kisah dapat juga tidak. Gara betulan lean. Is not religious. Guns is not about religion. Sudah ni kawan itu. Kakakku kia sudah tak nanti. Kakak biar rawai kap sudah kaya nasi. Bom sudah tak nanti. Berapa tahun dulu sih? Dah sudah. Akam berhenti. Rakul itu kan kawin ni balik terus lagi. Orang bos kawin di balik balik kawin nak. Baru jangan baru kawin kau ni betul betul. Sena isadi awal kawin apa kau batin be utakka. Warana apa kau utakka batin be. Rakul orang ni nanti mo. Ila. Arna, waktu pas coba tak jurori dan tempe. Orang garu, arna lagi nama di zaman bicara. This is fact. Karena kita misalnya mulai cuba baca itu. Kamera, demokrasi Afrika kisah tidak dia boleh dan dia apa? Ikut dasar orang lewat. Kenya ni, zaman mau ya cinta macam apa kali? Sirna Hamadu. Kibaki itu kurventi multi party demokrasi ini. Karena Kenya demokrasi ini. Taksi persati lah betul lah. Akan tu mandi muka nasi orang tadi. Karena Kenya kisah ti. Mana ayam orang mukti ti, ayam apa Allah mati. Ayam apa nama le? Nama tu kusum itu dia. Azkau nak kamu, kapsul boleh ini. Dura, jalan bisa boleh. Soci mau ti. Samboda, jalan saya itu mau mati. Jalan saya kapsul ni sebenarnya demokrasi. Multi party demokrasi kita kan. Amma demokrasi permit bola lagi lagi tu. Beyond Hindun, Nigeria suruh kete, South Africa suruh kete. Demokrasi dirkam. Demokrasi Afrika tinggal dia pun racism ni namanya berapa over. Ni jangan dia mah. Dirkam as. Dapat umur dia ni, umur itu demokrasi tinggal dulu. Jadi baru foundation sam. Rakyat ada kan, orang kan bahasa. Orang kalau demokrasi tidak kisah kuda jadi kisah abang kambang dan jamaah. Zaman saat demokrasi harga ada kan? Ilmi tidak beri. Amma ilmi hawa umumnya demokrasi jauh lebih dia. Intansi sangat hulka beli demokrasi seperti kilometer besi. So demokrasi indah jam dia nak. Demokrasi kufata. Kalau demokrasi mau begini, orang bermuncul betul. Topnya betul terasa. Demokrasi orang jurati. One minggu dulu. Gantumat kita ada. Democracy is not a simple thing. The state's control over means of violence has shattered. The state controls probably 30% of the territory, probably 30% of the means of violence. Abi war humna fincile ko negara disi humna motuma jalan kam. Arra wal khamay ko nanti rasa dirmale nan mulen tonna yajira. I want you to pay close attention to fragmentation of society and the weakening of the state. Kun akan melihat dengan farming itu kau yang binde kamate Ethiopia amaru lalu mati kau ujar. Yo kimbo marong fat uvali kapsulan Ethiopia o Oromia orang mufta ujarra indah dia mu malam malam. Maliki, amma dapat
jiru bara. Sooviyaatii fi US qofaan ture dhimma Itoophiyaa irra kaseeru. Kana the middle powers. Biyyoota hedduutu harka galfatee jira keessatti. Harkatti humni tokko waraanaan dhufee Abiyyis waraanaan aangoo turuu hin danda'u sitti dhima. That is done. Waraanni isaa hin jiru amma. Kappaasitiin deebi'ee abadan deebi'ee gidaamni to'achuu hin danda'u. Amaaraaf naannoo Amaaraa keessa magaalaa gurguddoo muraasa malee harka isaan jiran. This is hard data, hard intelligence of Kenya. Hin jiru harka isaa. I don't see contradictions in this. Sirna fi kufaa jiru maqaa itti fuudhuu barbaadu sudaadha. Asuma ishu. Itti dhiisnaan ni kufa sanii miti. Ani kan jechaa jiru sanii irratti qisaasuu qabu. Wanni guddaan tokko biyyaa fi fudhatee akka kufu. What am I talking about? I'm talking about post-Abi. Post-current state, current system. Abi booda biyyi tuni biyya kana fudhatee akka hin qabne irraa baraaruu tokko. Lammaffaa the post-Abi political dispensation. Eliitiin Itoophiyaadha. Eliitiin Oromoo kana barachuu qabu. Yoo kana maaltu bu'aa waan amma walga'ee dhufu. Arras garii sirni kun itti fufuu qabaa jira. Garii sirni kun kufuu. Yeroo sana utuu deemee yaasuma 2016 eega hiree guddaa booda eega state of emergency declare godhan booda namoota akka keenya namoota akka tokko walitti qabee jechuudha. Sirni kun kufuu edha. Jijjiiramni kun jira. Haa boqqoo hin bakkaa jira. Haa ta'e jabaa booda kan jira. Waan irraa kufi miti but I am bringing to certain information to certain issues. Yeroo sana keessa. Within a year sirni sun ni bakka. Yeroo biyyoo kunu gaafa nama qopheeffadhaa jechuun jennu mootummaan yaadannoo keessa jira akkasii miti warra jechaa ture jira. The fundamentals are gone. Ammatti wanni agiteen godhaa jiru maali? I want you to ask that question. What if? What's that? Nama kana booda yookiin aangoo kana booda sirna milkaa'ina booda sirna akkamitti ijaaramu qaba? Sirna soo. Eewwamsi transition wani jedhuun kuni baatii jaamukkaa tokko keessatti takka kanarraa maqaa takka kanarratti deebi'u. Yeroo kanatti kanarratti eeguu baannaan kute maal taa'ee kana dabree yoo dabre.
Bati kan dura namni mirkaan mura qabu. Gaafa mirkaan irraa galee namni gaafii kaasu baaburri duruu hadiida irraa bahee gara biraa kutee jechuudha. So amma kan inni jechaa jiru that is coming whether we like it or not. Hanga fedhe abii jira. Hanga fedhe abii jibbi. Change is coming. Primarily because of his doing. So, tenje eineti anamma waa'een sirna jijjiiruu kureetu na jiru ittuu dhiiftu dhiifu kasamichi sun it's over ka hundumti hundi kana jettee yattu is the system more of a liability or more of an asset? But bizarre by much